Jirra jirtuu kabajamtoota hordoftoota dhaggeeffattoota koo guyyaa har'aa barreeffama Yahyaa Bashiir Boruu Barraaqaa fuula Facebook ofii irratti barreesse gara sagaleetti isinii jijjiireetiin isinii dhiyeessa. Nafaan akka turtan kabajaan isin gaafadha. Azoo gara barreeffama dubbisuutitti hin tariin warroonni haga har'aa chaanaalii kiyya subscribe godhin subscribe akka gootan like akka gootan nu gargaartan kabajaan isin gaafanna. Ilmaan Oromoo kan biyya keessa biyya alaa jirtan hundi keessanuu subscribe akka gootan kabajaan isin gaafadha. Akka yeroo nu asii waa gadhiifnu hunda daddafee isin bira dhaquuf mallattoo bilbilaas akka tuuxan kabajaan isin gaafadha. Amma gara barreeffamichaatti isin dabarsaa nafaana tura. Ergamtuu wayyaanee OPDO'n Abiy Ahmed waggaa 2 dura qabsoo Oromoo shaabiyyatti hiitee abaarti rukutti ture. Osoma ishiin waggaa 27 guutuu dhabamsiisuuf itti gamtu qabsoon ummatichaa diddee akka galaana dhangala'ee dhufee mataa jaraarra bahe. Kana booda gooftaan keenya wayyaanee miti gooftaan keenya Oromoodha jettee arraba damma dibattee fakkeeffattee seenaa keessatti yeroo lammaffaaf nu dogongorsite. Tole eega dhiifama gaafattee atis dhala Oromooti jennee dhiifama goonee fi harka keenya deebiftee yeroo lammaffaaf ciniinte. Dhiifama ummata Oromootiin wanjala waggaa 27 ofirraa dhiqattee Oromoof amanamtee itti fufuun tahuu fi dide. Ergamtummaa baratte waan ta'eef ulfinni hin tahuuf injifannoon Oromoo saamte gooftaa biraatti dabarsite. Laachuuf jecha Asmaraa fi Bahardaaritti morma dheeressite. Har'a gooftaa 2 qabdi. Tokko ilmaan naaftanyaati, kaan ammoo shaabiyyaadha. Bobaa wayyaanee jalaa baatee bobaa shaabiyyaa waggaa 27 guutuu abaaraa baate seenuuf guyyaa 2 caala itti hin fudhanne. Firoomni Oromoo akka raqaatti itti xiraa. Firoomni halagaa ammoo akka qumbii itti urgaa. Kan nama raaju ammoo wayyaanee waggaa 27 ulee taatee fi Oromoo lafarraa duguugaa baate jalaa baatee akkuma luka shaabiyyaa jalatti kufteen qabsoo Oromoo fi wayyaanee walitti hiitee maqaa yakkuu ishiiti. Xiqqoollee hin qaanfanne. Uumama safuu hin beeyne. Ilmaan abaarsa mataas ta'e maqaas hin qabne jechuudha. OPDO'dha jedhe Boruu Barraaqaa barreeffama ofii yeroo goolabu. Waan waliin turtaniif galatoomaadha. Dubbiin kun dubbii dhugaa, dubbii yeroo ammaa kana deemaa jiru waan ta'eef dhageeffadhaatii sheeris godhaa uummata Oromoo biraan gahaa isiniin jedha. YouTube kiyyas subscribe akka gootan kabajaan isin gaafadha. Galatooma.